abdiin naan jedhee jennaan jidduma tana abbaa giddiititti nama baay'atutti erge viidiyoo jechuu itti erginaan abbaan giddii abbama giddii viidiyoo waraabaa jiru dhufee an duuban jechuu anaa faarmaasii jiru seneetuma biralit endee wanti kun akka misila jedheetuma laaletumaan bakka eega abbaan giddillee aare wanti kun dhuguma ammoo hin fakkaata wantichi mummuramee bakka baay'ee dhufee mitiire hin fakkaata achumaan amma abbaan giddiin dubbataan duuban dhaabadhe hiriyaa keenyarraa dhukkee kaasuu eegalla waan taatefu abdii geetaachoo sirreessuu qaba waan kana jedhe garuummoo waan an jedhe san jedhe abdiin duubarraan dhufe maal jedhe abdiin jaarsa kana nama umriin guddaatii akaakaa kiyya ta'a an itti balleessee jira kiisuu qabaa fide kiisa isin duratti jedhe abdiin jechuu waan an jedhuu qabu sannaa jedhe siigale achumaan aara abdiin haa barakatu akkana jedhe akka hagasuma hin fin'ee jechuu achumaan bakka keessallee nafuu itulillahi waliin jennee fixanne ammoo namni as dhufee aareenaan maalaan ati kaaftee naan hin kaase malee hin kaafni si jammarim ati ችግር የለውም ከንኬ አባ ግዲ ግን ችግር የለውም እቲ አብዲ ናዳገይ አባ ግዲ በር አናን ሰገጤና እንጀዴ እኔ ሰገጤ አይደለም ብራዘር ሰው ሲሸሸው ማለት ነው ዳገይ ጋር አታስቆመኝ ሰው ሲሸሸው የሮነም ኒበቀቱን ሲገሌ ብዬ እንደለት እኔ ነኝ ባይዘ ማንንም ሳልፈራ እጄ ከሱ ጋር ቆንኩት ሲገሌ والله يوم القيامه يقرا علالتم ግን እኔ ያው ደምችሊም ከምብራቲ እሺ ማሊፍ ይል ኦቦለየን ሲኒ ፍናማራ ቆበቲዝ ነው አረግሽት ቢፈመጣ እሱ ሰገጠ ስላለ ቁጣ እንደ ሰገጠ ያሪ ሆነ ማጀት ከያር ኖ ይፈመ ጀቹ ቀብዶ ጎቹ ቀብድ ሳ እዝራ እንዲፈማ አባግዲቲ ማዲም መከኘት ደቢና አከም ጅርቱ ፈያ ከሰኒ አሱማን ሜ ካንኪያር ረኮን ቀቡ ራሴ ፊታተኒ መጥቂያ ካንኪያር ረኮን ቀቡ ጀቹን በር ኪየቱ ይጫላ ጡልፋተ ይየቹ አብዲ አራብዲ ተው ወላሂ አማዳገይ ዳጋይ ሜናስ ሪቆይ ጨልስ ኪያር አማዳገይ ፈዱዋቲ አማ ፈከኛ ፊ ዲማ ሲያሳ ብየ ከሰት ደ ማማሌ ዋኒ ሁንዱ ተሪ አን አከሚቲን አከን ጅራዱ ነቱ ቤካ አማ ፈከኛ ማናኮ አከሚታ አከን ቡልቹ አከሚታ አከን ኢልሞኮ ጉዲ ፈዱ አናቱ ቤካ ሲገሌ አኪ አቲ ለፈረት ነቤክቱ ፊ አኪ ሶሻል ሚዲያ ራአድ እኔ ከጓደኞቼ ጋር ነማ ቢያፋና ወልጃለጤ ወልከበጀተን ወሊንጅራቹ ቀበ ሲገሌ ሰውን ለማስደሰት ብዬ የማይሆን ነገር አውርቼ ህይወቴ ማበላሸት አልፈልግም ሲገሌ ገሩ አንድ ኢልማ ኦሮሞ ነማ ሰፉ ቤኩ ነማ ዋን ኢትኛ ደጫብሱ ሜት ሲገሌ አባ ግዲ የሮን ዱባይ ዱፉ ቤክታ ትረጋዳ ነስሪን ሌንጅሩ ኑፋና ጩብና ከሱሜ ሴራ ሰገንታ ኩብረቲና አርገሜራ ፋርማሲ ሳትን ዋሜን ወፌራ ሱኒን አርከነራ ቀባ ከላስ ካነጀጁፍ የሮን ቢያ ዱፉሞ ዋኒን ሲያሳ ከሰ ጅሩፍ አን አብዲንሞ አባ ግዲ በቀዴናን አኒ ገንቱ አርከኛ ዘቲ ሲገሌ ካናፊ ፋነ ዋነን ጎቹ ቀቡ ጎዴ ፋነ ዳበዴ ጀዴ ገሩ ሪስኪ አኒ ፉዳዴ ባየ ውልፋታዳ በገን ፉድ ሂሪያኮቲ ነምኒ ወሊዱ አዩ ሲገሌ ወሊዱ ወሊ ወሬ ገመራኮን ቀቢሪው ማራት ማሊፍ ጃለዴቲን ዴሜ ዋንቴፍ መቃነት ከነሚ አችረት ከነጉበ ማለከ ተይታ ማ ሶዶኒ ሳጅሩ ሶዶኒ ሳ ነምኒ ጋፈተ መንጅሩ ነምኒ ሂዳ መንጅሩ ሶዶኒ ሳ ነፋኒ ደመኒ ሁለት ሰዓት አልታሰሩ ሞቱ ነገር ግን አን ሰበበን በርባደሜ ፈችቶር አናቺ በእሌ እንዴት ሆንከ ያላለኝም እሱ ችግር የለውም ረኮን ቀብ አና አብዲ አፋም ማሊቲን ሰገጤና እንጀ ነምቺ ኩናም ንቄ ኮን ይተኩት ባይዘ ወላሂ ተፈዴ በጣም ነው ንቄ ይተኩት ሲገሌ ባይዘ አብዲ አቲና መንቱሚቲ አባን ግዲ ጋፈ ብየከነ አነቱ ደቄ ኤርፖርት ይፉደ ሲገሌ ደምኔ ነገ ጅርተን ካን አንጀ ዶሶማ ደምኑ ኤየቲ ጀደን ገሩ አቲ አብዲ ጌታቸው ሲጀች ሂዳሜ ቱሬ አቲ ማሊፍ ገሩ ጉያ ተኮሌ ነምን ነጋፈተ ሂንጅሩ ጀደን ዋኤ ከሌ ኢትካሱን ከየነፍ ሲገሌ አባን ግዲ አንኪያፉ የሮሰመነ ሂዳ ጅራ ዶርሲፍኒ ገማገመና ሂምባየቴ ኤኙን ሂዳሜ ጀዴ ኦሊ ገዲ ጋፈና ኑሁንዲ ኬኘዩ አለ ጅረመነ ሂዳ በላ ከሰ ጅረመለ ሳሰንቲ ማቲን ኪየለ አንለ ሂዳ ጅራ ሃቲ ወራኪ የለ ጀርጀርሰኒ ተካን ትኬቲ ኩተቺሰኒ ክሲ ገማገመና ኢቴገላን ካቴ ጀርመን ኢትበደ ኪያፊዩ ወሪ መርቲ አነጋፈቹ ፍንፍኔ ጅራ ኤኙቱሜ አብዲ ጋፈተ ነራ ዱበቲ ሀፌ መለያን አብዲ ማልክ ያሮ ሜ አን ዋን ፈደዮ ጎዴፍናን ጀድ ሲገለ አመንሲሰድ ወነባን ግዲ ጀደስ ኮሚን አብድሌ ዱጋ ጀሪ ኩንሞ ኦቦሌወን
abbaa giddii abditti balleessitee jirta jibicha kan jennu abdii kiyaar asirratti kiyaari ijoollee wallahi Abban giddi dhufe waan ta'eef no dhageeffatu wallahi nan jedhee laal maqaa rabbiitiin maleen kakkatu muslimni wallahi jedhee kan si kakadhu hidhamee bahee maal nagaafate yoo namni dubbate jiraatin hookkidhaan carraa ishi loodee gabbusee ol deebisaa koo inni makiinaa fa'aa keessa jiran yeroo garii abbaa gidduu ol galte itti fufate abdii baay'ee wal jalan dubbatin kiyaari dhageeffadhu kiyaar abbaan giddii dhiifama waa hidhameef akkam taate jedhee si gaafachuu dhiisuunsaa innis dhugaa qaba abdiin simachuunsaa dhugaa qaba no way sana miti dhimmi dhagayi inni sittaasar yeroo hannidhamu Misti bichana baay'ee kan egaa kalijee gaa የተሰቃየች ነበረችው ያኔ እኔ ባጠፋን እንኳን አብዲ አቲ ከነበ ጎቴታ ማውኖ ረብሲ ተብሎ በውስጥ እንደፈለገ ቢሰድበኝ ረኮን ቀብ ሲገሌ ነንፉዳ አኒ እሺ ቀሳታው ሲያሳ ጎቹ ማሊ በርባዲ ያረ ከነ ባይዘ እዚህ ጋር ማውራት አልፈልግም ነበር አብዲነት ሙፈተ ዋንከ አርጀዴ ፊንካሲመን በቃ እነማ አረፈሙ ማሉሚት በቃ ከለስ ባጭሩ ማንም ሰው ኡምራቴ Naaken yeroo tokko nu amma jaarsaas biratti abbaan giddiillee jira dhugaa dubbatuudhaaf nu hundaa rabbi dhugaa nu dubbisu isin hunduu beesti fireendota kiyya isin jaaladha isin kabajja ankiyaari waliin araaramu keessan hin beeku abbaan giddii garuu soori abdii jedhee viidiyoo inni dalage guutumaan guutuu daawwadhee jiraanillee kun ammoo dhugaa qabrii keenyaaf dubbannuudha kana wanti isin jedhuuf abdii eekoo laal mammaaksa oromoo tokko jira namni dhugaa hin quufin dhugeef hin quufuu jette oromoo soori jechuun abbaa giddii sin quubsu taanaan wanti inni na godhe kun naa hin gahu itti naa laala yoo jette rakkoo takkallee hin qabu sii laalla tokko inni lammaffaa ammoo an wallaahi rabbi natti argasiif abbaa giddiillee qixuma ija tokkotti laala garuu hoo namni qabeenya miileena meeqa biyya arabaatitti dhiisee deemee biyya abbaa kiyyaati fuudhee bultii gaariitti ijaaradhee biyya dhaqee hidhanii qabeenya isaa harkaa balleessanii bultii isaa harkaa balleessanii waa meeqa godhan eenyutu mana hidhaa jira eenyutu bahe eenyutu maal ta'e baatee dhiistee jedhee sadarkaa yaadee namaa dawwalee nama jajjabeessu hin gaha jedhee hin yaadu maaliif tinnish nagaruun kaan si kafaan waan xiqqoo iyyoo gaddinuyyuu hagam akka waa dagannuu fi hagam akka waa balleessinu anillee atillee of beektaa abdii koo garuu hoo namni qabeenya meeqa jalaa badee karoorri meeqa jalaa badee duulli meeqa itti godhamee ganamee kiyaana lan obboleeyyan kiyya jedhee dhaqee gantummaan irra raawwatamee gochi sun hundirra godhame even osoo si bilbileeyyuu si gaafatu illee dhabee isiisan osoo irra dabartee fi yaada jedhu qaba kaan abbaan giddii ufumaaf isaatiif irraa deebisu abbaa giddii Oy asitti immoo jechuun yaada kiyyaaf aljaziirallee anillee atillee jechuun asiri amma abbaa giddiit irratti komii tokko qabaayyuan maal akka ta'e beekta komiin abdiin doom laafadhaayyuu sii galee xiqqishuma garummoo homa komachuu qabu komatelle garummoo abbaan giddii gaafa inni mana hidhaa jiru san jechuun namni abbaa giddii firiin jedhin hin jiru sii galee garummoo abbaan giddii eenyuun thank you jedhe beekta warra mootummaa kana keessa hangawoota mootummaa thank you jedhe warruma isa hidhe thank you jedhe dogongora abbaa giddii isa guddaa sii galee anaaf abbaan giddii beeytan biyya kanatti jechuun walitti dhufeenya kee namni hunduu garummoo dogongora abbaa giddii isatti illee hima sii galee asitti illee hima sii galaa abbaan giddii sabboontonni Oromoo ka badhaadhina keessas jirtan ka abaa'oo keessas jirtan ka kafaa'oo keessas jirtan waan feetes ta'e Oromoo taatee namni sagalee guyyaa tokko naa taate namni na yaadatte thank you jechuun osoo isarra jiru ol ba'ee warra mootummaa kan utuban warra naaf falmaa jirantu jira isaan galatoonfadha jedhe dogongora guddaa hin eegamu abbaa giddiitirraa wanti akkasii kun abbaa giddii nama miliyoona kan hunda dagateetiin thank you hin jedhin abdii geetaachoo mee nama tokkochaayyuu inni inumaayyuu abdii inni gaasan viidiyoo san thank you jechuunu si yaadateeyyu si galee abbaan giddii Oromoo hunda dagate si bichaa miti komiisanii nama hunda turraa qaba jechuu barbaadetti abdiidhan jechuu tabaqa abbaa giddii dhaabataa hin jiru abbaa giddii sababa abdii geetaachoo waan jedhuu qabdanii laba hundi keessan kinoo as jirtan kaalichattiin keepii adii godhatu illee dubbachuu heddina fakkaate haa dubbattu Maarri anillee waa takkitti waan ila osoo tuqin bira darbe tokko qaalicha keepii adii dabarsa abbaa giddii koo beektaa gaafa jaarsu waa namaa dubbatu abbaa giddii
akka hangafaatitti Aljazeera jedhina. ati carraa kee fayyadamte isaa kiyaar guttoo carraa kee fayyadamte carraa naa kenna. Eshkino. Abbaan giddi barcumaa irraa wal jalaa ka'an malee dhugaa irraa wal jalaa hin ka'anii jetti Oromoon. We respect you. Full respect, not something nagis ምናምን አይደለም full. እና አብዲ ጌታቸው አቲ hangafa isaati. Umriidhaan nama isa taru. Yoo lolteen mucaa sirraa dhagahu. Mucaa ati kotokkotee guddistee akka jimmaatitti illee akka oromootitti illee bakka nuu buusuu qabdudha. Bakka inni jabeesse gobas, bakka inni balleesse moqontoota. Lamin nama umrii sii gadeetii nama sirraallee dhageeffatu. Akka warra miidiyaa kana waa hunda miidiyaa gubbatti dubbatan abdii gorsuu dandeettu. Even namarraa dhoorgitee kaatee manatti hin galtee arrabsitee gorsitee waan akkanaan dogongorteetti osoo itti himuu qabdu mucaa miidiyaa gubbaa gadi baatee osoo nama yaadaa wayii waliinuu taate wasfee akka kiyaarii kana waliin teettee abdiidhaan sagaxee jechuun tikikkil alaa darrakkam kun dhugaan silaaltee kennadhu sigeette abbaa abdii. Aljazeera almarakkanim abbaa giddi haasay. ራስ መልስ ቆይ እኔ ስታዩኝ ዘበኛ ነው መስላችሁ? ለምን አትናገርም? ማለት ዱበቱ ዝሮርገ ምርገጉቱ ቀብዳን የግዱቲ ፕሮሞሽን ነው ጀዱ ቲክታኪን ኮ ጉበቴራ አብዲ ጌታቸው አበበ ጀረማ ጅመት ለለቴ ጉደቴ ጅመ መጅራታ በሬሳ ኪታባቲ ወለሌሳዳ አክቲቪስቲራ አባ ናፊቲ ፎሎ ጎዳ. This is original promotion ይባላል። የተማረ ሰው ብቻ ነው። ዳጌፈዳ ዱበቴ ጅራ አብዲ ጌታቸው ፎሎ ጎዳ ነሞኒ ታፕ ኮፒ ሊንክ ጎቹን ሲና ሰገንታን ጉና ከዳንቺኔፊ አንግሊ ቴሶ ኬኛ ከነቲ ኮኑ ሲሬሲ ነስሪ በጣም አባይሬን ታከ ጅርታ ምንድነው የኔ ያክል ዱባይ ራገለ ሩስ ማታን ቀበቲን ዱባይ ራገለ ጀቹ ዱባይ አደረን ኢትፉ በሽ yeroon Dubai irraa galu jechuudha. Ji'a lama guutuu jimma dhaquu dhiisee yeroon Finfinnee keessa taa'u onnee akka timaatimii sodaa hangas qabdu qabaadhee osoo hin taane bakka lolletti luqqifatan jetti Oromoon. Kana wanti jedheef ganda kooti jimmaan maatiin koo jimma qilleensi ijoollummaa kiyyarraa bare jimma. Mute godha. No, maal akka sentani mute godhatanii haammate. Kana wanti abboo baasii. Kana beekam laaki mute adargu. Abboon mute godhadhu leencoo hullee. Itti fufi. Kanaaf jechuudha. Abbaan giddii lakkii gammachuu kooti jennaan gammachuu abbaa giddii irraa akkam jedhee nafaa jedhee ka'ee jechuudha beektee aarsaa jechuudha beektee kafalee kiiloomeetira hangana fagaatu jechuudha gara jimmaatti imala eegalee abbaan giddii fakkeenyaaf abdii geetaachoo yeroo Dubaayii dhufu galata ooleeraa fi galata harkaa qaba. An abbaa giddii namicha kanarraa kiniinii paarastamoolii irraa fudhadhee hin beeku oolmaa wayii na biraan qabu kana daalacha maal jechuudha jedhee mataarraa sin abbaa giddii mataarraa sin asii ka'ee jechuudha guyyaa cira isaa wayitan dhaqee jedhu rakkoon sun nu mudatee jedhee namoonni illee nu faana dhaqanii jedhan rakkoo keessa galanii egaa waan achitti ta'ee jedhe isa caalatti namni beeku hin jiru hundan dubbatan hundan dhiisanii hin dubbadhu nama asirratti haa qabatu. Atillee bakka itti dhokattee Finfinnee galteellee adda nuu baasa jechuudha. Wallahi billahi hin dhokanne adee qaqqee barumsaa bakkee hin dhokanne. Maaliif dhokatamaa? Maani dhamirree? Konkaa tokkotu bari maaliif hin dhabne jedhee kana natti dallanaa ture fa'i jira bar basaasaraan jira fayyadama fa'i jechuudha. Wallahi billahi maa hin dhabne jedhee Oromoon kun fayyaalessaa bar maashaallah. Wallahi billahi waa kulluurraa dhalanne. Ati maaliif hin dhabne akka jira? Giddi hin dhabne. Wallahi raajii dhaban gannoo keenya. Dhumnee gallee rabbiin jechuudha abbaa giddii akkuma hiisisee abdiilleen achitti hidhamee kiyya kun jechuudha waan tokko namni dubbatee jedhan jiru jechuudha.
Abdiin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee wanti biyya keenyaa kun xiqqoo ulfaatu akka taate hundi keessaniitu. Namni jechuudha kallattii garaagaraatti hiikkata. Akka namni fardi namni jalaa badee jedhe bakki inni deemu hunda gurum itti jedheedhaan namni waa xixiqqoo wayii gama siyaasaatiin waan wal shakkuuf waan walirra waa ilaaluuf adeemsa uumame hundayyuu ragaa quubsaa waan hin qabneef ragaa evidensii viidiyoo suuraa sagaleen argachuuf hangas mara jechuudha siistamni biyya kanaa mijataa waan hin taaneef namni ilaalcha adda addaa walitti kennuu danda'a. Hiriyyaaf hiriyyaan akka wal namanne gochuu danda'a siyaasni biyya keenyaa. Abdiin wayita hidhamee jedhu namoonni abbaa giddiif dhimaman dhugumatti abbaan giddii waan akkanaatiif hidhaman jedhu. Inni abdiin hidhamee jedhe immoo abdiin sababa akkanaaf hidhame jedhu. Namuu ayidiyaa sammuu yaada ofiitiin beekatu malee dhugaa abbaa sana akkuma sana qaba. Namni hundi hubachuu hin danda'u. Achi booda jechuudha abbaan giddii hundumti keessan hubattanii gara jaalamaa oliif manadhaa keessa wayita ture jedhetti namootumti kaleessa namni kun jechuudha jireenya ofii dhiisee waa'ee biizinasa ofii dhiisee maallaqa ofiitiin hin beekta biyya sana keessatti waa tokko jechuudha maallaqa gama akka gaafatu jechuudha abdiin nasriin hin beekta. Waa hunda godhaa qabsoo Oromoo kana keessatti akkuma ilma Oromoo tokkoo sagaleen ta'a jedhaa hayyoota Oromooti saba Oromooti Wallaggaadhaa Oromoo kutaa kaanii hundaaf sagalee ta'aa ture namni kun abbaan giddii. Yeroo hidhamee jiru kanatti Oromoon kun hangam namni kun akka ba'uuf yookaan ammoo akka dhugaan isaa ba'uu fi sagalee ta'aafii turre jennee yoo yaada keessa galchine namni keenya hanga gaafa dhattee abidda wayii keessa buutee gubattuutti hooyi siin jedha itti si oofa gaafa dhattee gubatuu eegalte ibidda kee qaqqaammata malee eessa kee gubataa jira jedhee wanna tokko sirra laalu Oromoon kun keessattuu dhaloon nama miidiyaa irra jiru wallaahi tokkichi jechuudha waa'ee kee yaadatu guyyaa lama wayii maqaa kee kaasa sana booda gaafa sadaffaa uumama keetu dagate siyoo ta'ee jedhe Nasrii Aanolee haadha abbaa kee hiriyoota obboleessa kee dhugumatti nama onnee irratti jaallatu yoo ta'e kan kijibaadha. Hooyi. Birrii abbaan giddii Oromoo baase keessa gaafa inni hidhame ka garaana nyaate birrii gaafa inni yeloo muuvmentii sani uffata booraa fi uffata aadaa hodhisiisee kaameraamaaniif kafalee ijoollee meeqa gurmeessee iraata nu affeeree maamee jedhan yaachi birri nu mittaasaasilen inni hayyoota Oromootii fi sagalee ta'uuf baajeta san hunda baasee in yaadatta mana najaatii gaafa waliin turre waliin halkan achi turree deemne. Gaafa san akkasi baasee wallahi hayyoonni Oromoo sunni takkittii sagalee abbaa giddiitiin ta'an takkittii aandaachuu gin dhagayi achi booda jechuudha namni kun yeroo hidhamee jirutti kiyaarii kana jechuudha anumti immoo biyya keessan jira siigalee abbaa giddii wajjiniin chaalenjii na mudate sana caalatti ofii kiyyaafis jechuudha namni kun akka lammiitti namoonni yakkoota gurguddoo dalaganii biyya kana keessa seenanii bahuu osoo danda'an sadarkaa kanatti nama kana qabeenya isaa jireenya isaarraa hanga kana miidhuu maali jedhee viidiyoolee 3-4 bifa seera qabeessaan feesbuuk irrattis maxxansee jira hedduun keessan argitanii jirtu. Kiyaariinis biyya namaa taa'ee waa hedduu cinqamaa ture obboleessi keenya kun jechuudha. Abdii Geetaachoo Abbaba nu hunda keenyarraa abbaan giddiis Dubaayiidhaan dhufe haala siistama biyya kanaatiif inni biyya namaa taa'ee adarbu garagara. Anis akkuma abbaa giddii biyya Dubaayiin ture biyya keessa dhufee siistamni hin beekuuf biyya namaa taa'ee wanti nu badhu garagara. Abdii Geetaachoo Abbaba garuu bakkumatti hidhame kana namoota isa hidhanillee qaamaan waliin nyaatee yookaan waliin dhugee yookaan ammoo bakka inni nyaatu dhugutti argee hin beekataa qilleensa sana keessallee beeka. Siigalaa jira miti. Abdii Geetaachoos hiriyoota baay'ee magaalaa jiru. Ana osoon kee Jimma keessatti hidhamee jedhee eenyutu uumama kiyya beeka? Eenyutu waa'ee kiyya dubbata? Siigalee kanaafuu Abdii Geetaachoo moor hanga tokko sarvaayiv ta'uuf hin danda'a ilaalcha jiru namni waa'ee xiyyeeffannoo hidhamuu Abdii Geetaachoo itti kenne hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha. Yeroon kana jedhu Abdii Geetaachoo hidhaan hin mala jenneetiin miti. Kabaja godhee fi abbaa giddiitiif sagantaa sararta akka san wajjin gammadee argamu irratti big respect galatoome Abdii Geetaachoo. Sanii achi garuu wanti uumamee jedhe an Abdii Geetaachoo osoo hin taane guutuu Oromoo jechuudha. Muuxannoo guddaan irraa fudhate hidhamuu abbaa giddiitti. Oromoon hanga ati kaatee gubattutti malee siigalee gaafa ati abiddi sitti qabatee gubatuu eegaltu guyyaa lama wayii qofa yoo danda'e uf jedhe sirraa dhaabsuudhaaf innuu isa qalbii qabu gariin dantaasaati miti inumaatuu gubannaa keetti qaqqaammata si garagalee jechuudha. Kanaafuu ammoo wanti gochuu qabdan Abdii Geetaachoo yoo ta'e jedhe Muhammad Saanii Zubeer yookaan abbaa giddiis yoo ta'e jedhe waa'ee parsonaalitii jireenya dhuunfaa keessanii jettanii miti kan tiraavilii yookaan waldhabdee keessa kan seentan waa'ee biizinasaatii miti waa'ee lafaatii miti waa'ee ijaartii yookaan waa'ee dhimmoota dhuunfaa keessanii miti. Akka sabaatti waan ta'eef dhimmi sabaa immoo kiyaariinis Nasriinis akkuma sana ammoo iluus kaariin hunduma keenya namoota jala jiran hunda dabalatee waan ilaallatudha waan ta'eef waanuma sabaa irratti wal dhabdanii sabuma irratti dhiifama waliif gootanii waan jiru yoo deemtan gaarii jechuun barbaadetti dabalu kana rakkoo darra yoo barbaachisu yoo ta'e. Ayyee galatoome garuma abbaa giddii dabarsinu mee amma.
hayye egaa taatee jimma keessa ture hundi keenya walumaan turre abdii geetaachoon illee kabaja guddaan qabaaf nu wajjin ture aljazeeraan illee sodaa san keessa baasee waan tokko afaan kaa'ee waan akka qaariyaa kana hin sodaatiin jee kottu biyya keenya biyyatti dhalanne maaltu dhufa maal waan godhannu jenneetuma deemne waa tokko nun goone garuu akka rabbii ta'e immoo baaneerra na eniyaw biyya keenyatti biyyatti dhalannetti walumaan deebine anaaf aljazeeraan illee bakka murteessaa irratti uummanni fiigu aljazeeraan yoo waan na fedhan godhanis abbaa giddii wajjiniin taa jedhee shaanxaa isaa makiinaarraa gabbuufate ana wajjin hafe baay'isee seenaadha kun namuu fiigee gara Finfinneetti baqatu ka qabaman immoo jara konkolaataan sadi bahee akka jaalmaroon jimma keessatti galeetti qabaman jarri patroolii meeqaan milishaa jettamoo kora bittinneessaa jettamoo makalaakaa jettamoo maal hammaramanii gudeeman anaaf aljazeeraan manattafne an asirraa ufanii naa fuudhan kabajaan indeemu mana kana keessaan ba'uun jee aljazeeraan murtee kan koolaaleeti haqee makiinaa keessaa shaantaasaa fidee an aljazeera abbaa giddii wajjin waan hin ta'uun ta'a jee hafe ogguu as jedhee ilaalu aljazeeraan na bira jira maali jennaan hin ba'u jennis anaaf inni hafne achi booda asiifachi caccarraaqne maal jennee ganama nagaadhaan biyya sana keessaa gara Finfinneetti galle jechuudha jara kaanis gadhiisifne haasaadhaan fixne halkan sana garuu ummanni silaa alatti yeroo sana na qaban yookiin miira keessa seenanii yookiin na rukutuu danda'u yookiin na miidhuu danda'u anta akkasii uumamuu danda'a ture an bahuu murtee sana murteessuun sun beekumsa kan kootiin osoo hin ta'in akka amrii rabbii ta'eeti murtee kana murteeffannee hafne anaaf aljazeeraan innaa gara abdii geetaachotti gudufu akkuma amma dubbachaa turtanitti dhagaheera hidhamuusaa an Finfinnee guyyaa tokko hidhameen bahe hidhamee aba'u malee mana hidhaa keessaa biyya keessatti mana hidhaa keessa hin jiraan blacklistiitti na galchanii eerpoortii irraa darbuu hin danda'u biyyaa ba'uu hin danda'u yeroo sana abdii kana jechuun abdii irraa usuun kan koo na hubata jedhee yaadaan haalaan keessa jiru argaa jira yeroo laman eerpoortii irraa ganna deebisan as keessatti waan tokko dubbachuu hin danda'u gaafa jalqabaa anaa akka borumtaan deema jennaan achi keessatti shushukkiin ni jira waan ta'eef viidiyoo sana mana masarat dhaabaa keessa taa'een hojjedhe baay'ee mirqaanumarraan kee barcaarraa kee hojjedhe jennaan wasfeen faa shugguxii sirratti ka'anii naan jetti innaa boordeemaan jira achirratti warra sagalee naa taatanis galatooma warri na isiiftanis galatooma ani immoo rakkoon kan kokkanadha lammanuu galatoo ni jira viidiyoochi ni jira lubbuudhaan ni jira waan ta'eef rifar gochuu hin danda'amu lammanuun galateeffadhe garuu gaafa eerpoortii deemnu gurbattiin kun muudii nutti qabachaa jirti jedhanii na deebisan ammas deebisuu qofa osoo hin ta'in guyyaan sun gaafa innaa ture na fakkaata no gaafa maaksanyoo ture gaafa xinnaa deebisanii na hidhan lammaffaa guun hidhamuu kiyaariin dhiisii rakkoon qabu wanti kun ni fulmaata argata namumattuun himini hidhamuu kan kojee baatii tokko guutuun nama okseen ture wanti kun achitti dhaabbatu wanti darbe gaafa dhumaa ammas lammaffaa erga ramadaana keessa hiikame booda eerpoortii gugalu ammas eerpoortii irraa bahuu hin danda'uun ture ala kana bahee viidiyoo sadii akkas mummurame hojjedheetiin yaa achirratti amma kan inni jedhaa jiru sigalee walfalmii wayit ture achuma jara kee mootummaa keessa jechuudha no abbaa giddii kun gadhiifamuun qabu hin gadhiifnu ka jedhu jira no kun karoora keenyaa miti gadhiifamuu qaba ka jedhu jira ani immoo warra kana deeggaruun dirqama jechuudha warra na deeggaran kana hojjedhe kanaan achi waa'ee dhimma engadda anaaf abdii geetaachoo keessatti uumame maal inni viidiyoo tokko taasifachi deemti abdii geetaachoon akkana jedhe ka jedhu amma waan kana wal qabatee ijoolleen lixaa ufanii abdii arrabsuu dhiisanii ka dubbate abdii geetaachoo yoo akkana zaqazaqanii arrabsan rakkoon qabu
amma jimmaa arrabsuutti ka'an. Asii immoo ijoolleen arraba mooradattee tetteessee jirti keenya immoo deebii sanaaf immoo kennuudha akka waan jimmii bakka buufatetti. Jarri sunis akka wallaggi bakka buufatetti dubbatu. Kiyaari hojii mari'annee waan kana ajandaa kana harkaa facaasuu qabna jennee murteessine. Ajandaan sun yoo harkaan faca'in yoo amma ijoolleen jimmaa gabbaatee ijoollee wallagga sanaaf deebii deebifti taanaan lollii sooshaal miidiyaa irratti jimmaaf wallagga tola rabsuu deema. Jalqaba ati yoo ilmoo qabaatte ilmoon kan kee alaaguu wallalee dhufu. Badiin illee ka ormaa yoo ta'e illee badiin gara sadii yoo ta'e illee dursa ilmoo kee loltee qocaata. Achi booda tasgabbeessitee kaanitti deemta. Yoo garuu ilmoo kan kee difeend gochuudhaaf an deema taanaan an gandummaa keessa seene jechuudha. Walumatti na cafaqu jarri sun. Kanaaf dursa abdii geetaachoo irratti bishaan burcuqoo tokko fuula isaa raggan naqe. Kun rakkoo miti. Xaxaragachuudha. Achi booda maal ta'e ijoollee wallaggaa mana galte bakka dhiisan hogguunaan dubbadhu. Deebii kennu ijoolleen immoo sila achi immoo jara sanatti ka'uu turte immoo anan rakkaate. Keenya rakkoon qabu jimmaaf jimma waan ta'eef. Quufteen jeen intinaadhaan kiyyaadhaan quufeenaan jedhe bakka yoon quufne irra naa dabbali naa hidaayin jeen. Abdii immoo ni viidiyoo naa erge keessaan dubbanne kun dubbii sabaati. Abdii kaleessa kana naa goote sana naa goote har'a badii balleessitu ishoo jedhee harka siin dhawu ammas boris. Gaafa barbaachisaa ta'e immoo lubbuu kan kun si kennasiif. Dhimmi sabaat dhimma sabaati. Dhimmi ka'umfaa keenya anaafsi hiriyaa gwaaddanyaanaan waliin nyaanne waliin dhugne waliin waa hedduu dabarsineerra ammas gara fuulduraattis illee waan hedduu haga lubbuudhaan jirru waliin dabarsina wal bira dhaabbanna wal cinaa dhaabbanna. Yoo an sabarratti badii tokko balleesse atis nan darbin. Yoo saba fayyada taanaan na rukuti na dhukkee narraa kaasi rakkoon qabu kun. Bakka sana kaniin siloole ani jibbaa sirraa qabaadhe yookiin simiidhuudhaaf barbaade yookiin maal jedhee miti. Amma ati siyaasa goote jette. Dubbiin siyaasa silumaa wanti haasaa jiru siyaasa. Maalan godha kabiraa? Wayi jaartii kiyya narraa fuudhee si arrabsu qoy nan fixa. Birrii narraa fuudhee jedhee si arrabsu maal jenna haatee jedhee si arrabsu kan hunda hin jirtu. Dubbiin siyaasa kanaaf siyaasatti dhufne. Immoo deebisnee immoo siyaasa sana immoo akka itti deebifnus hin beekna. Erga kan kee haqa kan kee immoo natti fiddeen agarsiifte booda no dubbiin kun akkana. Atis gabbaatee waan dubbachuu qabdu ifama waan gaafattus gaafattee waan dubbachuu qabdus dubbatte. Ani immoo viidiyoo sana kaasee erga sanarratti viidiyoo kabiraa si hojjedhe. Santu irra ilaalamee uummata biratti baay'isee. Garuu ajandaan halkaa faca'eera warra ajandaa kana afarsuu barbaadan. Warra ajandaa kana gandatti galchanii jimmaaf wallaggatti walitti nyaachisuu barbaadanii hin milkoofneef. Wanti nuti barbaanne akka harka mari'anne kanu. Innaa yoo kun badii ta'e irra deebi'ee ifaman si gaafa yoo natti dubbatu. Akka Baay'ee. tokko sirraa Abdiin osoo hin dubbatin. Abdiin osoo hin dubbatin. jaalala Abdii sirraa Maame. Abdii. Anas hin jedhe. Dhageega maame. Anas hin jedhe. Awwaanan kiliir gochuu barbaadu hin jira. Maame isin jaalladha. Garuu waan kiliir goonee irra deemnee osoo hin taane kiliir argan inni lafa. Nasrii kottu. Nasrii mana keetti dubbachaa jira kottu. Laa dhaggeeffadhu. Kiyaar irraan jalqabaan. Kiyaar abbaa giddii dhaggeeffadha namoonni jirtan kunillee abbaan giddii otoo inni viidiyoo waraabuun itti dhaqee keessa galee jette. Abbaa giddii ammoo kiyaarii mari'anneeti kan goonee jedhe. Mee kana naa deebisi jalqaba kiyaarati. አንወሻሽ በግልጽ እናውራ። የተነጋገርነው ምቾት ሆቴል ውስጥ ነው። አፋኑማ ኬኛን ዱበዳ አፋኑማ ኬኛን ዱበኔት መነ ኛታ ምቾት ቴኘ ኛቻ ቪዲዮ ስላለ ወሊ መሬን አነቢረ ሶበን ጅሩ ለአከና በከናን እንጅሩ ነፍሴ ፉልዱረ ላ አቲ ማሶብ ዴ ጅ አባ ኪያር ሶበሚቲ ላል ዳጌ አብዲ Michoot keessa soteenyu abbaa giddiititti illee ergan viidiyoo siin jedhe waan an jedhe sirriitti hin dhageeffanne bara abdii. Michoot keessa osoo teenyuti abbaa giddiittis viidiyoo namni hunduun erga. Anattis hin erga. Sii galaa miti? Viidiyoon kun baay'achaa dhufe kanaafuu wanti kun dhugamaa jennee. Achi booda abbaan giddii ana wayya jedhee viidiyoo waraabee. Video sananillee duuban dhufee itti seenee
Sa akkanuma jedheemi namni kun hunduu nu laalaa jira. Qaal baqaan konkolaataa dhaabee abbaan Dhaga'i. jira. Dhaga'i. Kiyaar. Kuni mana murtii miti. Nuti dhaga'i rakkoon qabu. Dhaga'i. Gaafadha siin hin jenne abbaa giddii teenye isallee Ana dhaggeeffadha. Rakkoon qabu bar. Waan darbe na dhaggeeffadha amma waan biraa Kiyaar kan kedhiisi bakka lafa kaayin dubbannaati. Ilaa dhaggeeffadha. Nuti ilaala as keessa yoo xiqqaate nuti warri wajjin nyaanne nama 4 namni 5 as keessa jiraachuu dandeenya. Namni 4 wajjin nyaanne dhugneerra. Maaddii takka irraa jechuudha dhaggeeffadhu. Abbaa giddii dhimma sabaa kanatti jettu ani abdiin jechuudha sii galee himaannin paartii daggaafii irra loon paartii kamuu deeggaraa paartii kamuu miti paartii kamiyyuu arrabsee miti dhimma sabaa kan jettu yookaan dhimma sabaa kan jettu ganda kamuu arrabsee miti sii galee an waanan ofirkaa amma asirratti barra deebitee dhimma sabaa irratti sin dhiisu jette an sabni koo Oromoodha. Oromoo keessaa bee Oromootti hin deebi'u Oromootti immoo deebi'ee wannan godhe tokkollee hin jiru hoo jiraate gadi fidee namni na komachuu danda'a na himachuu. Asirratti laal ana baay'ee keessa koo sirriitti na beektaa qaamaan na beektaa waanan godhu waanan ta'u sirriitti na beekta sii galee abbaa giddii nama kamuu caala siin jedhee ilaa asirratti ani akka sabaatti waanan danda'u saba kanaaf nan godha. Namticha sanas yoo ta'e still now nan barbaadaa jira sii galee nama kana amma immoo eessa himataa jira amma immoo Harargee himataa jira namichi kun magaalaa keessa naannee sii galee an